sabbar zeenaa jira. Sabbar zeenaa Maali? jira jechuudha. Beeku yoo rabbi biraa ta'e geexeen musammaadhaa sa'aa 24 keessatti biyya Turkiitti yoo rabbi biraan ta'e seera to'annaa seeraa jala ooluudhaaf Haydar waasi yaadachiisa. Allahu akbar inshaallah. poolisiin Rabbiin biyya isaa qabu. Oi me yeroo takka hawwi qoy Haydar reefi tana beekta isinitti nima jedhee lakkoofsa kodhaataan ture mana Asiyaatti. Bakka sanii jijjiirattee bakka amma isiin jirtu bakka biraadha nullee beekta. bakka fedhe baay'isawee hafarsaa wannati beeku qabdu. Laala isiin amma Turkii keessaa baatee maali biyyatti aantu sanatti maagaa maqaa isii Turkiitti aantu sana. Natti maa jedhee Manatti jijjiiranii jiru Haydar. Afarsa dhugaa keeti bar. Dhagahe jijjiirus dhageenyarra. Baay'isawee jechuun wanni isin hin beekne tiiktaakiin akkuma aappilee faranjiin dalagde keessaa wanni akka tiiktaakiidha information namaa kennu jiru yoo ati yoo qabriillee jiraate tiiktaakiin hin mul'isa bakka ta'e. Amma waa'ee barsiisuu kooti sin galchu ammati musliima moo kiristaana qoy. Anoo kiristaana. Hayyee maaliif galtaree maaf seente? Nagaa si gaafachuuf. Nagaa qabaan alhamdulillah. Nagaa qabaan naa Nasaaraami wayii hospitaala keessan jiraa? Akkas yoo ta'e bareeda. Yaa garuu akkas ilaalu kanan nama hospitaala keessa dhabameeru fakkaattu barbeetta. Mandeellaa Namni fayyaa qabu barbeetta. Kan dhukkubsatu si barka kan dhukkubsatu isa sillaase sadii mataatti qaraqqaree deemudha. Maal namnan dhukkubu bar. Kan dhukkubsatu isa nama nyaate akka isaatiitti amanuudha malee. Kan dhukkubu si bar. No kan dhukkubu isa sillaase sadii mataatti qaraqqaratee deemuudhaan. Hawwi. Mandeellaa. Hawwi. Mandeellaa nagaan siif haa baay'atu. Ati kiristaanaa? Yanni kiristaana. Maaliif kiristaana taate? Maaf kiristaana taate? Kiristaana jechuun maal ishee? Maaf kiristaana taate? Maaf kiristaana taate jechuun maal jechuudha? Maaliif Gaafii qaba. kiristaana taate? Maaf kiristaana taateen gaafii qaba? Gaafii qaba. Maaf taateen gaafii qaba. Maaf akka taate hin beektu? Maaliif Gaafii qaba maaf kiristaana taateen? Hin qaba. Maaliif amantaa namaa hin kabajjanii qoyme? Isa gaafadhu maayidha. Eenyuudha kan gaafatu? Maaf kiristaana taatee kan gaafatu eenyuudha? Ustaaz Alii Galchime namni rabbi si gaafachuu danda'a namni si gaafachuu danda'a maaliif amantaan keessatti sirrii yoo ta'e namni barachuudhaaf hubachuudhaaf amantaa keessatti hordofuudhaaf dhagahi. Amma bakka rabbii buutanii gaafataa jirtu moo? Ishii sin kiristaanonni maa amantaa namaa arrabsatani? Akkamitti eenyuudha amantaa nama kan arrabse? Awwalleen musammaa fa'aa kiristaana miti? Maal jedhee arrabsan akkoo? Nageenyaati. Nageenye. Okay, khalas disii nageenye. Qoyme. Amantaan nama arrabsu. Hin dhageenye. Geexeen beektaati? Geexee beektaa? Geexeen tun ishee kam? Ishee gadi galagalteertu kana geexeen niitii musammaa kana. Hin beekuun geexee. Hin beektu niitii gadi galagalteertu kana qaallitti kana hin beektu? Kun amma ka gadi garagaleeru maa niitiidha ree? Moo dhiiraa fakkaata bar dhiiraa miti? Laa niitiidha isheen akka isheetti niitii taate boodan sitti maan hin beektaati? Lakkii kun ammoo dhiiraa dhiirti niitii taati gara keessanitti? Sawuyyee niitii kana beektamoo hin beektu beekuu kee qofaa natti himiyati. Silkii ol garagalchi ilaali mandi. Ol garagalchi ilaali bilbila kee gadi galabbati. Silkii galabbate silkii. Lakkii amma isintu galabbate waan isin galabbateef silkii galabbate ilaali yookaan ofii galabatame ilaali akkasumallee siif hin galu akkanatti. Ofii galabbatamtee ilaaltu ofii galabbatame ilaali mande. Qooyi isin amma gaafii tokko isin haa gaafadhu ani amma isin erga ol nu baaftanii. Gaafii maal gaafatu? Hawwii. Hawwii. Ati amma gaafiin tokko an si gaafadhu. Ati fakkeenyaaf namni amantii namaa yaa'u arrabsuu danda'a garuu amantii namaa arrabsuun dhorkamaadha hin danda'amu. Amantii namaa arrabsuun dhorkamaadha maaliif quraana rabbii arrabsitu reesse? Isaan iyyuu kaartoonii kana nu kabajaniitu nu waliin jiraataa jiru maaliif arrabsitu quraana?
Okay, dhageeffadhu kaawwi hin jarjarini. Suutuma jedhi dubbadhu maaliif yoo suuta jettee dubbattu bara dheeraa suuta jedhanis ni waliin dubbatanii isa sossobaa keessan ustaaza bira deema. Isaantu sin sossobee si waliin haasaa ani san danda'u okay? Achi garee shaadaa dhaqi isaanii. Isaan hunda isaa danda'u malee an akka isaaniitti si hin danda'u beebi dhaggeeffadhu ati. Maaliif arrabsitu quraanaa si jedhe? Hawwiin taragaaggaatu suuta ittiin dubbattu moo? Kottu bodaalachaadha. Jana way dhugamu sila Basu balleessite sila waan wayiitti maan jedheeti maa baasteeti baasuu sana balleessite sila waa gaafadhadheeti. Jalqaba irratti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warra as keessartanii nageenyi isiniif haa ta'u obboloota kiyya hafuuraallee warra as keessartan yoo jiraattanii hawwiin fa'aa warra hafuura keessaa baay'ee natti fakkaata jarri hafuura keessaa baay'ee. Laki hafuuricha kan qabu yuunu ini warra hafuura keessaa ba'ee jara dhabar. Maaliif isin maa keessaa baatan hafuurichi hafuuraan malee namaan galuudha dhoo keessa teettanii isinii galuu dide moo maaliif dhiiftanii hafuura keessaa utaaltan isin? Fakkeenyaaf yeroo ijoolleen kiristaanaa walitti hafuura hin qabnu eenyutu jedhee hafuurri keenya hin dalagu? Hafuuricha harreenis qabdi sanumaaf hin jibbeen dhugaa rabbii harreedhaan walitti waamamuutu na dabbare afarso. Ijoo nagaa saniifaa baay'ee ta'uu ishaa jirtaa? Miliyoon Nagaa minti maali warrammoo? Ajandaan jijjiiramee namni Khaliifuu Habibi shukran. nama garagalchuun beektaa yaada isaa weeda. Qoy nama garagalchine lubbuu namni galagalee jiru. Sabbarzina jira. Kana nama wajjin naasa'anii. Qoy meetara takka gifti. Deemuu kan afuufani. Sabbarzina jira. Sabbarzina jira beeku yoo rabbi biraate geexeeni musammaadha sa'aa 24 keessatti biyya Turkiitti yoo rabbi biraante seera to'annaa seeraa jila ooluudhaaf. Heydar waasi yaadachiisa. Allahu akbar inshaallah. Poolisiin biyya isaa qabu. Qoy mee yeroo takka hawwi qoy Heydar reefi tana beektaa isinitti nima jedhee lakkoofsa godhaataan ture mana Asiyaatti. Bakka sanii jijjiirattee bakka amma isiin jirtu bakka biraadha nullee beektaa. Bakka fedhe baay'isawee hafarsa wannatti beeku qabdu. Laala isiin amma Turkii keessaa baatee maali biyyatti aantu sanatti maagaa maqaa isii Turkiitti aantu sana. Natti maa jedhee manatti jijjiiranii jiru Haydar afarsa dhugaa keeti bar. Dhagee jijjiirus dhageenyarra. Baay'isawee wanni isin beekne tiiktaakiin akkuma aappilee faranjiin dalagde keessaa wanni akka tiiktaakidha information namaan kennu jiru yoo ati yoo qabri illee jiraate tiiktaakiin hin mul'isa bakka ati jirtu. Isin amma laali gara Turkii osoo hin taane gara Giriikitti ijoollee gara Giriikii jirtu dubbisaa Heydar waan san reef isinitti nima jedhee ittiin dagadhee har'a guyyaa 18 erga achii deemte guyyaa 18 jette gaafa amma dhiyoo nuti mana abdii muktaaritti haasaa turre sana jijjiiraniif Giriikitti achi baasanii amma dandeettii isaanii dho'isaa jiran jechuudha. Icciitti sana guutuu ammootu dabarfamee nu ga'ee jira. Anillee dabarsee ustaazota kenna ustaaz Faraawwan Faatti dabarseen ture. Ammaaf Giriik seentee jirti. Si galee ustaaz Faraawwan Faallee reefi mana Asiyaa turanii waan jiru guutuu dabarsaa turanii. Duraan san isinitti majedheetiin lakkoofsa kudhaa ture ustaaz Faraawwan dhufan rakkoo miti waan jiru an gara maaltu jira beektaa dhuga yoo siif hime tokkoffaa akka dhokataa akka lukkuudha akka hantuutaa boolla keessa deemaa jiraachuu hin danda'a rakkoon qabu dhokataatiin akkanatti bittuu fi beekee digalee lamaffaa immoo islaamummaa irratti nabii rabbii salawaatu rabbii alayhi wasalam irratti namni faranjiin arabni afrikaan gurraachin namni garaagarummaa tokko hin qabu namni ilaalcha tokkoo fi ijjanna tokko waan ta'eef osoo hallayyaallee seenee namnummaan biyyummaa biyya inni keessa jiru islaamni tokko jiraannaan islaamni tokko mataa irraa murachitti bakka fedhe haa jiraatu biiznillaahi ta'ala abadan gurbaan kun nagaan argatu tasgabbiis hin argatu jireenya gaariis hin jiraatu akkanumatti osoo argatan maraate kanaaf mootummaa dubbiin mootummaa Turkii fi naannawa Turkii dhaqqabdee jirti agartaniirtan dhufanii haasaa turan jiri kallattiidhaan dhufanii afaan arabaatiin kallattiidhaan dhufanii gastii seenanii odeeffannoo qofa guutuu guyyaa boruu afaan ingiliffaatiin afaan arabaatiin
afaan addunyaa hedduun viidiyoon inni hojjete sun kun amma isin mul'isuu danda'a afaan hundatti hiikamee hiikni afaan isaa sun kallattiidhaan naanna'ee guutuu ummata musliima addunyaa bira dhaqabuudhaaf himamuudhaaf suuraan isaa maxxanfamuudha guyyaa boruu waliigalteen xumuramee addaan deemneetiin jirra poolisiin ammoo sa'a gabaabaa keessa qabuudhaaf waa hunda xumuramee jira kanaan booda namni nabiyyi tuqee fuula duniyaa sana gubbaa jiraachuu hin danda'u bi'iznillaahi ta'aalaa islaamonni hundi viidiyoo hojjedhaanii asumaan immoo dhugaa rabbii irratti duuluu qabdu jechuudha. Kan biraa immoo hawaasni kenna yoo dandeessani fooloo irraa kafadha yoo wayyaa qabaatani riippoorti godha yookaan irraa fagaadha ijoolleen geemarri taphata wajjin taphatina isa wajjin haasa'ina mana keessatti illee olin galchina nu biratti dhufee nu waywaasaa ture abaaboo erga giifti erga lakkoofsa barreessa abadan hin seentu inni kanaan booda nama islaamaa tokko wajjin haasa'uun awwalin mirgan qabu nama tokko wajjinis nam tokkollee isa wajjin akkanaa sufne waanuma tokko waan namummaa waan amantaa waan jiruuf jireenya adabbiin isarraa kaa'ameetiin jira. Biliyoon kalifoo dhiifama dubbaddaa. Inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namni islaamummaa tuqe bar nageen harkatu. Anyway samma information isaa kannamee jira. Niwusiin illee ni fi tiktaakeroonni gurguddaa warri miidiyaa harkaa qaban hundi warri turkii gadhiisanii jiranii afaanota hedduudhaan dalaganii jiranii. Nuti asirraa dubbachuun amma bakka waan bakka jechuun inni barbaada haala bareedaan deemu jirti dubbiin. Isa ittuma dhiisamee akkasi namni amantaa qabu namni kiristaanaas ta'e musliimaas ta'e namni amantaa ofii jaalatu qabu amantaa namni biraa jaalatu. Hintuku namni barate yoo dhugumaan amantii dhugaa taate amantii isaanii amantii dhugaa taate akkuma nuti amantii keenya jaalatu namni biraatti illee jaalata jaanii arrabsoo fi waan akka isanii dhiisa namni chaalenjii barnoota qabu dandeettii qabu muuxannoo qabu dhufee nama amansiisee gara isaanii nama geeffachuu danda'an yallaa karaan banaadha yookaan xiintaan mallattoon arrabaa dadhabuudha dadhabin agarsiisa arrabni dadhabuudha agarsiisa sun bakka hin danda'an islaamummaa tuquun hin danda'amtu. Tuma dhiisaa isin mee inshaallah asirratti information kan nuufi tuma dhiisaa isin namni tuma dhiisaa isin akkasi. Salaamu alaikum. Waazawa. Kanatama alfaadho barsaa kaliifoo. Itti fufaa barsaa miliyoona yoo jiraattan. Riippoorti godhamaadha manneen jedhaan koominti irratti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asirra asirraa gisee koppiiliin kaargu. Koppiiliinkii godhaa warri jala kana jirtan ijoollee warri dhugumaan islaamummaa. Sagaleen kee jira? Ni jira. Barakadha rabbi sana barakeessu. Maashaallah jechuun yaa jamaa jarri kun hanqaan na dhibusa arrabsu sana osoo hin taane warra akka abbaa manaasaa jechuudha abbaa manaa geetee sana jajjabaadhu jedhu suna dhiba. Sababni isaa tokkoffaa jara biratti namni